Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafuun jira jirtu ilmaan Oromoo isin jecha kabajamtootaa fi jaalatamtoota kennaa har'a barnoota takkaaf lama qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Ani YouTube gamanumaan chaanaalli kiyya haaraa waan ta'eef daawwadhaa, share, like, subscribe, share, like godhaa nu jajjabeessaa isinin jenna. Egaa gamanumaan gara barnoota kennaa deemna nu faana bu'aa nu ilaalaa isinin jenna. Sirriitti faa godhaa, shaashambaa godhaa. Daawwadha nama hedduu biraan ga'a akka daawwatamu akka viiyuun isaa guddatu akka sabiskiraabiin isaa guddatu isin jecha gamanumaan nu faana bu'aa nu ilaalaa isinin jenna. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo osoo gara barnoota kennaatiin seenne duratti sabiskiraayib, sheer, laayik gochuudhaan fi jaalatamtoota kenna mallattoo tanarra kaa'uudhaan barnoonni kenna guyyaa guyyaan kabarsiifnu isin bira ga'u akka qabu mallattoo tanarra kaa'attan isin jecha. Egaa gamanumaan gama barnoota kennaa adeemnu isin jecha. Barnoonni kennas maali yoo jettan nafaana bu'aatiin ilaalaa isin jecha. Nafaana bu'aan ilaalaa isin jecha akkaataa jawala keessan kan isin jalaa hallagu akkasumas baatirii kan fixu akka itti sirreeffattan nafaana bu'aan ilaalaa isin jecha. Urjii masalaalii 9900 masalaalii gootanii al tokko kanatti cuqaaftanii achi booda akkanatti isinii fida mallattoo dileet tanarra al tokko akkana cuqaaftanii achi boodas akkana keessa gaddeemtanii loo baatirii tana yoo isin akkanatti ofirra jiraatte on irra kaachuun akka sirreeffattan isin jecha. Isteeppiin tokkoffaan kana fakkaataa sabiskiraayib, sheer, laayik gochuun paapaa godhaatiin nu jajjabeessaa isin jenna. Paartii lammaffaa nafaana bu'aa ana ilaalaa isin jedha. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo paartiin lammaffaan maali jechuun keessan hin oolu al tokko bilaastoora keessa galuudhaan bilaastoora keessan keessa Google iddoo forfaayilaa tana al tokko gachuqaasuudhaan appilikeeshinii keessa jiru kan duraan gabbuufattan jaddatatu isinii barbaachisa isin waan ta'eef akkanatti yeroo tokko maaneej ta'etu sanarra gadhooytanii kazaan asirra gadha'uudhaan wanti tokkoffaan waan isin beekuu qabdan asirratti jechuudha. Abdeet tajeetu tana bakka takkatti akka hin cuqaafne. Sababni isaatis maali jechuun keessan oolu. Ogguu takka yoo akkana abdeet bakka takkatti ka gootan taate appilikeeshiniin keessan kaasirra jiru kun guutuun abdeet ta'a. Kanaafuu isin maal gochuu qabdan takka takkaan akkanatti abdeet gochuu qabdan jechuudha. Sababni isaatis maali yoo jettan fakkeenyaaf namoonni tokko tokko shabakaa irratti fayyadamu waan ta'eef takka takkaan abdeet godhachuu isin barbaachisa. Sababni isaatis namni aappii irratti fayyadamu waan ta'eef aappiin sun abdeet ta'ee jennaan deebi'ee hin dalagu jechuudha yoo aappii biraa qabaattan malee. Ani amma aappii kana irratti fayyadamu waan ta'eef yeroo ani amma aappii kana irratti gadha'u taate abdeet taanaan deebi'ee naan dalagu jechuudha yoo aappii biraa qabaadhe malee. Kanaafuu isin waan isin gochuu qabdan takka takkaan akkanatti abdeet gochuu isin barbaachisa. Warroonni shabakaa gawwii qabdan waa'ifaa qabdan immoo bakka takkattis abdeet gochuun ni danda'ama isin jecha. Barnoonni kenna kanarraa kana fakkaataa yoo isinitti tole sabiskiraayib, sheer, laayik paan godhaatii guddisaa isin jenna. YouTube mucaa kana mucaa qacalee lafaa ol dhufa lafa cufa jira qaama cufa jira guddataa keessanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo naaf qochaa isin jecha. Barnoota biraattis yoo qabaattan koomantii jalan nuukaa. Bye bye pa isinin jenna.